hanga baafatutti irratti kufee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee haga kutaa 8 qofaattiin baradhe. Kutaa 8 ergan gahee booddee garuu maatiin kiyyas gara magaalaatti na erganii na barsiisuuf humna waan hin qabneef darbee immoo dhiironni naannoo keenya jiran gaaffii jaalalaa isaanii fudhachuu didee jennaan butiidhaaf wanta baay'ee na rakkisaniif 2-3 bakkan maatii koo gargaaruuf qoraan boba'u bu'achuuf tulluun ce'etti butameen butii harkaa iyyeen deebi'eera. Kun yaaddoonsaa ana qofaaf otoo hin taane maatii koofis ta'ee maatiin koo haatii fi abbaan koo kanaan booddee magaala mana namaa galiitii baradhu yoo ta'uu baate asitti nama si jaallateef si kenninaa jedhanii yeroo na gaafatan maatii kiyyaan lakki amma heerumatti hin barbaadu jedheen magaala mana namaa naaf arganii barnoota kutaa 8 addaan kuteen mana namaa galeen hojjechuu jalqabe. Ani dhaloonni koos guddinni koos baadiyyaadha. Hojii magaalaa homaa tokkoyyuu hin danda'u. Haa ta'uutii garuu mana nagalchanitti hojiis ni dandeessii magaalas jiraatteetti jedhanii maallaqa waan fudhataniif dubartiin mana isheetti nagalfatte baay'ee natti qabamaa natti guungumaa dhumarratti baatii 2 ergan hojjedhee fi booda miindaa ittiin walii galle kan meeshaan na jalaa cabee irraa kuttee naaf kennitee gara maatii kootti baadiyyaatti deebi'e. Bifti koo akka ijoollee hiyyeessaan fakkaadhu nama na argeef dubartii maatii ishee qabeenya qaban seeraan guddatte fakkaadheen itti mul'adha. Deemtuu rifeensi koo luuccaa hojjaan kiyya giddu galeessa bakkan deeme hundumaatti kutaa 5 yeroon gaherraa kaasee ijoollee dhiiraatiin baay'ee ittiin qorama. Dargaggoota barattoota qofaan otoo hin taane barsiisonni mana barumsaatti na barsiisan dabtarri qabaan yookiin immoo dhimmaaf isaan bira wanti na geessisu yoo jiraate dhimma koo salphaatti naan furanii. Otoon barbaadiin otoon fedhiin isaan bira daqiiqaa sekeendii hedduu turuu nan danda'a. Maarreegaa kuni hiree carraa jireenya koo ta'ee baadiyyaa bakka dhaladheetti immoo anatu fuudhaatiin dargaggeessi baay'ee walitti bu'a. Yeroo baatii 2 hojjedheen gara biyya kootti deebi'u torbee tokko qofa maatii koo bira taa'een dargaggeessa na jaallatu waggaa hedduu sin fuudhanaan jedhee na kadhachaa ba'een jaarsa ergadhuutii na fuudhii jedheen fedhii kiyyan dhiyeesseefi. Innis torbeema sanatti jaarsa ergee cidha godhachuudhaaf immoo ofiis humna waan hin qabneef erga jaarsi deebi'ee booda deemeen mana isaatti galeen achuma baadiyyaa keessa haadha manaaf abbaa manaa taanee waliin jiraachuu eegallee. Ni beektu mitiiree Oromiyaa keenya keessa waggaa 7 waggaa 6tiinas wanta nutti dhufeeru barri gaa'ela kiyyaa yookiin immoo abbaa manaa koo waliin jiraachuu kan hin jalqabe umurii koo waggaa 16tti bara 2012 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ture. Haa ta'uutii garuu dargaggoonni anaatiin na jaallatan haadha manaa isaanii akkan ta'uuf na eegaa turan lakkoofsan qabani turanii. Yeroo abbaan manaan koo na fudhatee mana isaatti na galchee na waliin jiraachuu jalqabu dargaggoota baay'ee na rakkisanii keessaa tokko yookiin lubbuu keen baasaa yookiin dubartii kana gadhiisiitii gara warra isheetti haa deebituu jechuun abbaa manaa kootti aadachuu jalqabe. Akka aadaa fi safuu naannoo keenyaatti dubartiin tokko dhiira jala jirti taanaan baay'ee kabajamti baay'ee ulfeeffamti. Ilmi dhiiraa kanaan dubartii hin kabajne lafa kanarratti ni jirayyuu jedhanii yaaduunis ta'e dubbachuun ni ulfaata. Dubartiin dhiira jala jirtu ulfina qabdi. Maaliif dhiirri isheen waliin daandiirra deemaa jirtullee umriidhaan waggaa 7 ta'in dhiirri dhiirumadha. Haa ta'uutii garuu dargaggeessi kuni waliin jiraachuu jalqabnee torbee 2 yeroo hin guunnetti dhaamsa kana abbaa manaa kootti dhaame. Abbaan manaan koo na harkatti sababii taataa lamuu lammata jecha kana deebistee natti hin dubbatinii
jechuun akeekkachiisee gurbaa sana ofirraatii deebisee. Haa ta'uutii garuu gurbaan kallaayyoo hin turre. Kashlabboota naannoo sana jiraatan waliin walii galuun abbaa manaa kootiin ajjeesuuf takkaa lama dhokatee yaali irratti godheera. Dubbiin kun garan taanetti nu geessuu danda'a jedheen wantan sodaadheef abbaa manaa kootiin kottu kanaan booddee naannoo kana jiraachuun nu haa ga'u. Gurbaan kun waan hin taanerra nu buusuu danda'a. Mana nuuf kireeffadhuutii magaala gallaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti inni magaala jiraachuudhaaf humna hin qabu. Maddi galii koo lafa maatii koodha. Lafa maatii kiyya qoteen nuyis ilmaan bor horannu waliin ni jiraannaa. Yoon lafa dhiisee deeme obbolaan koo warri quxusuun itti darbanii qotu. Anaafsi waliin rakkannaa jedheenaaf deebisee. Yeroo kanatti ani lubbuu kee dhabuu koorra qoonqoo kootti wanta nyaadhu dhabuu naaf wayya jedheen dirqiidhaan magaala akka galuun taasisee. Anaa fi abbaan manaan koos waliin jiraachuu eegallee baatii lamayyuu tonguutiin magaala gallee jiraachuu jalqabne. Haa ta'uutii garuu rakkoon baadiyyaatii baqanne magaalatti nutti caale malee nuuf hin xiqqaanne. Dargaggeessi abbaa manaa koof gamsiise kun hinumaa mana kireeffatee magaala galuun dargaggoota kashlabbee magaalaa walitti qabuun bakka oolmaa abbaa manaa kootti walitti buusisuu, reebsisuu fi kanneen kana fakkaatan irratti dhaqqabsiisuu jalqabe. Dhumarratti torbee sadii yoo hin jiraatiin ilkaan abbaa manaa koo cabsanii yaa Rabbii maalittiin seenee carraan kiyya maalidha jedheen ammammoo deebiseen abbaa manaa kootiin baadiyyaa galle malee jedheen gara baadiyyaatti fidadhee galee. Baay'een dhiphadhe baahisaa galmisaa jalqabumaan ni yaaddessuu jalqabe. Sababa dargaggeessa kanaatti maatiin koo isan eeyyama isaanii malee bahe otoo natti hin qabamin abbaa manaa koo of birattillee naa dhoksu guyyaa tokko tokko of birallee naaf kaa'uu jalqabanii. Kanaan otuma jirru baruma kana dargaggeessi kuni dargaggoota magaalaa fi baadiyyaa gara 30 ta'an gurmeessee tulluu yookiin immoo bosona ganda keenya keessa jiru maqaa oromummaa jedhuun walitti qabee leenjisuudhaan ispoortii garaagaraa hojjechiisee nuti kanaan booddee waraana jedhamne malee dargaggeessan jedhamnu jechuun mataa isaa immoo hogganaa waraana sanaa godhee namoota rasaasa qaban kan magaalaas ta'e kan baadiyyaa waardiyoota fi kanneen kana fakkaatan irraa meeshaa waraanaa gara 7 ta'u qabatanii bosonatti galanii. Bosonatti erga galanii booda yeroo dheeraa yoo ta'u fixiin abbaa manaa koodhaan qarshii 20 fidi yookiin immoo lubbuu kee balleessinaa jedhanii gaafataniini. Yeroo kanatti abbaan manaan koo kana ni qabu qarshii amma kanadhaa hodhaa jedhee qarshii 3,000 kan ofii qabu namatti ergeefi. Yeroo kanatti isaan qarshii 17,000 sirraa qabnaa daftee nuuf hin kennitu taanaan siis haadha manaa kees walirratti sinaqaa jedhaniitti dhaamanii. Nama rasaasa qabate waliin wal'aansoo wal qabuun rakkisaadha mitire. Abbaan manaan koo firatti iyyatee firatti boohee horii gurgursiisee qarshii hafte sana kanfaleefi. Otuma kanaan jedhanii dargaggoonni bosona galanii kun qabeenya namaa mancaasuu, mana namaa gubuu, horii dallaatii baafatanii qalachuu, namni magaalaa baadiyyaa yeroo deemu eeggatanii qabuu fi kanneen kana fakkaatan hojjechuu jalqabanii. Uummanni jalqabuma eenyu akka ta'an warreen gurmaa'anii bosonatti galan mucaa eenyu hawaasa keessatti amala akkamii akka qaban sirriitti waan beekuuf jalqabuma isaan mormuu eegalee. Kan isaaniin deeggaru barattoota mooraa yuunivarsiitii jiran dhalattoota naannoo kanaa ijoolleen keenyi goota taatee bosona galte jechuun isaanii leellisuu. Otuma kanaan jedhanii hidhatanii bosonatti galanii baatii 4 booda waraana mootummaa lakkoofsaan gara 12 ta'e isaaniin barbaacha gara tulluutti dhufe rukutanii ajjeesanii meeshaa isaaniis booji'anii uffata isaaniis uffachuu jalqabanii. Yeroo kanatti ture uummanni kanaan booddee nuuf dhumee jedhee abdii kan kutate humna godhachaa dhufanii. Dargaggoonni tokko tokkos itti dabalamuu eegalanii. Dargaggoonni muraasni immoo kuni dhuguma qabsoo nuti dargaggoo Oromoorraa
eeggannu miti jechuun odeeffannoo isaanii fuudhuun bosona keessaa deebi'anii bahanii. Isaanis in ajjeefamu, waraana mootummaas ni ajjeesu. Maqaan Jaal jedhamu hooggantoota waraanaa irraallee dargaggeessa kanaatiif kenname. Nama ajaa'iba mitire, bara kana goota ta'uun salphaadha. Maarree marsaa sadiidhaan takka kanan dura isinitti hime qarshii 20,000, lammata irratti qarshii 50,000, sadaffaa irratti immoo qarshii 70,000 anaa fi abbaa manaa koo gaafatanii firatti iyyinee wanta firoonni keenya qaban kan koos kansaas gurguramee isaaniif kennamaa ture. Moobaayila gaariillee anas ta'e abbaa manaa koo keessaa nam tokko yoo bitate odeeffannoon bitachuu moobaayila keenyaa dargaggeessa kana daqiiqaa muraasa keessatti qunnamaa. Moobaayila kee naaf ergi jedhaanii nama meeshaa yookiin immoo rasaasa of harkaa qabu waan ta'eef abbaan manaa koo sodaatee waggaa 2 guutuu wanta inni gaafate hunda gochaa ture. Dhumarratti jechuun waggaa 2 boodee haadha manaa keedhaan buddeen hedduu tolchisiisiitii hoolaa yookiin immoo re'ee 3 yookiin 4 qaliitii halkan sa'aatii kanatti dhufnee mana keetti nyaannaa jechuun itti dhaame. Yeroo sanatti mootummaan namoota qaamolee kana deeggaranii jechuun hidhaa odeeffannoo fuudhee mana adabaatti guuruu sa'aatii jalqabedha. Yeroo kanatti abbaan manaa koo lakkii gonkumaa kanan godhu yoo dhufte bosona keessaa baatee akka dhiiraatti na ajjeesuu dandeessa malee jedhee deebiseefi. Anis innis baay'ee gubanneerra. Bakka kana gadhiisuuf qabeenyi hin qabnu, jiraachuuf immoo dargaggeessi kuni diina nutti ta'e. Kanaan si'a 3 dhaamsa nutti dhaamee dhumarratti halkan naannoo toora za'a 5tti balbala nutti rukute. Ana abaluudha narraa banii jedhe. Abbaan manaa koos ribaa ka'ee ifaa dungoo qabsiisee balbala banee fi riyaasaa tokko waliin jira, nurraa fagaadhuutii waan jiru ilaali jedhee riyaasaatiin achi fageessee ofii mana seenee rasaasa isa guddaa, shugguxii ishee xiqqoo, cuuphee immoo giphii miila isaa lamaan keessaa ni mul'ata. Anis abbaan manaa koos arginee bishaan taane. Kana duratti darbee ni mul'ata, haa ta'uutii garuu bifa kanaan akka hin taane hawaasni naannoo keenyaa ni beeka. Abbaan manaa koo akka inni nu ajjeesuuf dhufe galeeraafi yeroo kanatti waan horii mana keessa jiru gadi baasinaan jedhe. Anis gadi baaseen itittuutti buddeenan kenneefi nyaatee quufee abbaa manaa koodhaan irraa fagaatee taa'eera. Jilgeenfadhu jedhee jilgeenfachiisee abbaan manaa koo jilgeenfatee dhaabbatee amma gaa waggaa hedduu si kadheen na diddeettaa hiiki dhiisiinii yookiin simballeessa jedheen si akeekkachiisee dadhabeera. Haaloon kee maqaa qabsoodhaan dargaggeessa gurmeesseen bosonatti akkan galuun taasisee amma kunoo guyyaan ittiin jecha kiyyaa raawwadhu gaheera. Bakka kanaatii sochootee jennaan rasaasa kana adda keettiin naqa jechuun shugguxiisaa itti argisiise. Abbaan manaa koo ammallee deebii tokkoyyuu hin deebisneefi. Sanaan booddee meeshaawwan fuuldura jiru of jalaatii kakaasee anaan seera qabeessaan siree afinaan jedhee kan nuti qabnu siree teephaa firaashiin irra jirudha. Afamaadha, sodaadhaaf irra deebiseen hafee. Kanaan booddee uffata sirra jiru ofirraa baasinaan jedhee anis akkamittiin maaliif yeroon jedhu rasaasa adda abbaa manaa koorra kaa'ee duuti abbaa manaa kee hin oolu, haa ta'uutii garuu ija isaa fuulduratti otoonsi waliin ciisuu argeetu du'a malee akkanatti akka inni du'uun barbaadu. Kanaan booddee ati haadha manaa isaa otoo hin taane haadha manaa koodhaa, isa ajjeeseen siin immoo bosonatti fudhee galaa, hojii kiyya garuu dursee ijaan arguu qabaa jedhee ifaaf ifatti dubbate. Kanaan booddee battaluma dafeen uffata koo ofirraa baasee uffata jalaa 2 kan baay'ee baaqee taatee fi paantiin qaba isarra gaheen yeroon dhaabbadhu baasinaan jedhee uffata baaqee sana ofirraan baasee paantii qullaa fuuldura isaan dhaabbadhee. Sanaan booddee ilaa argite miti guyyaan kun akka dhuftu beekuu qabda turte jechuun abbaa manaa kiyyaan hangan anis sirraa'utti duubatti galagali jechuun duubatti galagalchee sammuu isaa duubarra rasaasa yookiin immoo shugguxii irratti qabee harka tokkoon qabattoo hiikkachuu jalqabe. Sanaan qabattoo isaa akkuma hiikkatee surree isaa gadi ofirraa butuuf jedhutti abbaan manaa koo kanaan ol duutiin jiru jedhee rabbis isa gargaaree shugguxii sammuu isaarra jiru naanna'ee harkaa butee shugguxiin dhukaatee meeshaa mana keessaa yeroo rukuttu sanaan booddee kuffisee irra ciisee abbaan manaa koo harkaan wal'aansoo wal qabanii cuuphee miilla isaa keessa jiru fuudhee abbaa manaa koo waraanuu danda'a waantan jedheen sodaadheef anis qullaa kiyya
miilla dargaggeessa kanaa qabeen akka inni sochooniin godhee. Haa ta'uutii garuu hiriyaan dargaggeessa kanaa diida dhaabbatu dhukaasa dhagahee fiigee dhufee jalqaba abbaa manaa kootti nan dhukaasa jedhee cinaacha hiriyaasaa irratti dhukaasee lammata gara isaaniittis qabee gara koottis qabee nan dhukaasa yeroo jedhu rasaasni isaa hojjechuuf didee battaluma rasaasa darbatetti ollaan qeen sagalee rasaasaa dhagahee nu bira gahee hiriyaansaa battaluma kutee sokkee dargaggeessi kun garuu harka keenyatti qabame. Kanaan waraanni mootummaa daqiiqaa 15 booddee nu bira yeroo dhaqqabu waan ta'e hundumaa tokko lamaan isaanitti himee Rabbi nuuf jedhee guyyaa kana lubbuu keenya oolchee. Rasaasni qabatee dhufes qabamee mana yaalaa galfamee dhumarratti hidhamee hanga har'aatti dargaggeessi kun mana adabaa keessa jira. Hanga poolisoonni dhufanitti hanga ollaan iyyutti ani qullaa qulqulluu paantiidhaan hin ture. Wanta ta'e wanta ta'aa ture sana malee qullaa koo ta'uu anumtuu dagadheera. Dhumarratti erga tasgabbaa'ee booda uffata narra buusanii isinis qoratamuu qabdu nuun jedhanii yaa sana mana adabaa bullee ganama nu gadhiisanii. Kanaan booda gara baadiyyaatti deebi'uun wanta hin yaadamneef yeroo sanarraatii kaasee anaa fi abbaan manaan koo magaala aanaa keessa jiraachuu jalqabne. Achillee hojiin mijachuu yeroo didu naannawaa magaalaa Finfinnee dhufne. Waraqaan barreeffamee fi abbaan manaan koo faabrikaa tokko keessatti hojii waardiyyummaa argate. Anis faabrikaa keessa nan hojjedha jedhee yaalii godhus haa ta'uutii garuu naannoo waggaa tokko waliin turree akka hojii kanaatiin jijjiiramuu hin dandeenye yeroo naaf galu gara biyya hambaatti piroosesiin godhe. Akkuma isaattuu maallaqa walitti qabnee wanti hundumtuu naaf xumuramee gara biyya hambaatti imala koon taasise. Anaa fi abbaan manaan koo wal fuunee hanga waggaa lamaatti yookiin immoo baadiyyaa sanaatii haga baanutti haalli nageenya keenyaa sodaachisee waan tureef dhala godhachuuf illee humna hin godhanne. Ni feena ni barbaanna haa ta'uutii garuu ani ulfa ta'een abbaa manaa kootiin maal godha? Daheen immoo daa'imni koo yeroo jabaatu daa'ima koo dargaggeessi kuni maal na jalaa godha? Yaaddoo jedhuun baay'een sodaadha. Bara sana wal fuune rakkinni nutti jabaate kunoo amma rakkina sana injifachuuf jecha gara biyya hambaatti dhufeen hojjechaan jira. Abbaa manaa koo waliin jireenya otoo hin taane du'allee waliin dabarsineerra. Haati manaan koo gudeedamtee ijji kiyya arguurra du'a kiyyan filadha jedhee rasaasa sammuu isaarra jiru harkatti qabate. Kuni gargaarsuma Rabbiin malee gargaarsa namaan gonkumaa ta'uu waan hin dandeenyeef Rabbi halkan sana irra na oolchee har'a kunoo akka seenaa kootti hin dubbadha. Seenaan koo seenaa ta'ee miti. Haa ta'uutii garuu waggaa laman achi turre keessatti wanta nuti dabarsine Rabbi qofaatu beeka. Ilmaan warra biratti ajjeefamaniiru. Haatiif abbaan ijoollee fuulduratti ajjeefamaniiru. Haati intalli abbaa fuulduratti gudeedamaniiru. Manni balleessaa tokko malee gubateera. Uummanni hawaasni goda keenya sababa kanaatti kan hin taane hin jiru. Yoo Rabbi dhuma walii dhuma namaa bareecha gaariidha mitiire tulluu sanatti kan baqatan tulluu sana keessa kan jiran maqaa maqaadhaan illee ni beekna. Yeroo isaan jijjiiramanii yookiin immoo hojii sana jibbanii magaala seenuuf jedhan magaala deemanitti ijoolleen biyyaa walitti himnee mootummaaf dabarsaa kennaa turre har'allee dabarsaa jirra. Amma garuu Rabbiif haa galatu tulluun yookiin immoo bosonni suni qulqulluudha. Gariin waraanni adda bilisummaa Oromoo isaan fixe, gariin mootummaan adamsee lubbuu balleesse, gariin immoo dhiifama jedhanii rasaasa mootummaatti kennanii leenjii seenaniiru. Lafti naannoo keenyaa qotamee midhaan gaarii baasu eega sanaatii abbaan qeesaarraa buqqa'ee abbaan qee eenyu akka ta'e hanga ammaatti illee wallaalamee jira. Maal kana qofa ijoolleen abbaan isaanii eenyu akka ta'e hin beekamne waraanni mootummaas gugatee dirqiidhaan bosona keessatti gudeedaman. Qaamni kunis qaamni mootummaas harka keessaa qabu lakkoofsan qabanii maqaan ijoollee kanaan dhalatanillee ollaan akka haasoo yookiin immoo taphaa godhee jaal jedheetti moggaasuu jalqabeera. Isa boriif Rabbi beeka. Anaaf abbaa manaa koo garuu Rabbi guyyaa sanan oolcheera. Rabbi guyyaa du'aaf isiniif dhufe injifannoo moo'ichaan jiraachuun isiniif haa jijjiiru. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.
Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fardootaa qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee siniif dubbisee hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaa fardooftonni qophii keenya seenaa kana dhaggeeffattan immoo yaada keessan waan isinitti dhagahame akka barreessitanii fi komentii jalatti kabajaan isin gaafachaa qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraa isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti.